Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa egaan guyyaa irraa kanas qophii bareedaa mata dureen isaa beekumsa jedhu irratti qopheeffadhee dhufeen qaba. Qophicha hanga xumuraatti daawwadhaan affeerraa kooti. Namootni chaanaalii Daree Show faaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa chaanaalii Daree Show subscribe, like fi share gochuun na deeggaruu dandeessu. Beekumsi karaa adda addaatiin ilaalama. Kaan akka waan hubatamee itti jiraatamu maraatti fudhatama. Gariin ammoo adeemsa saayinsawaan wal qabsiisa. Namoonni bu'uura ogummaatii jedhanis ni jiru. Marti isaaniiyyuu tajaajila isaa irratti xiyyeeffatu. Hiikni kennamu hamma fedhe baay'atullee jireenya hawaasaatiif gumaachuun isaa hubatamuu qaba. Maddi beekumsa kanaa maalii gaaffiin jedhu garuu deebii barbaada. Maddi beekumsaa hedduudha. Karaalee kana keessaa muraasni rakkina, dubbisa, muuxannoo, umurii fi shaakala ta'uu danda'u. Eenyuyyuu rakkachuu kan hin barbaannee fi rakkina kan jibbu ta'ullee rakkinni madda beekumsaa ta'uun isaa gama gaarummaa isaati. Namni tokko hammuma rakkatee sammuun dhiphachaa deemu jireenyis bitaa itti galuu keessaa ba'uuf bu'ee ba'a, kufees ka'a. Wallaansoo fi falmii akkasii keessaan xurree ifa isaa agarsiisu argata. Haalli kun nama rakkatee hundaaf ta'uu baatullee kan hisachuun falmateef buusee baasee ifa ajateef karaa injifannoo kan dhumni isaa mirgaaf gammachuu irraan ga'u waan ta'eef abbicha beekumsa horachiise jechuudha. Achi as dhufa ilma namaa yoo ilaalle falmii taasifametu ifa agarsiise. Kanatu dukkana mo'atee gufuu jireenyaaf xurree beekumsaa itti mul'ise. Haala kanaan barri dukkanaa darbee barri haaromaa dhufe. Jiruuf jireenya gufuun hadheesses dhandhama gaarii horachiise. Kun ammoo muuxannoo ta'ee isa keessa darbeef beekumsaa, isa argee dhaga'uuf ammoo dhuga baatiif fakkeenya gaarii ta'e. Muuxannoo kanarraa baruun ga'ee dhaloota haaraa waan ta'eef fudhatee akka madda beekumsaatti itti gargaarama. Of cinaa waan argateefis hojiirra oolmaa isaa battalummaa qaba. Akka isaa yaaxinaan jiruuf saayinsawaa ta'ee gorsaaf dadammaqsa adda addaa hin barbaadu. Inni kun akaakuu muuxannoo isa wanta agarru dhageenyuuf shaakalurraa argamudha. Umuriis ta'e dubbisni muuxannoo namaanuun gaha. Jaarsoliin waan muuxatanii fi kuufatan irraa hamma beekan hamma yaadatan nuuf qicu. Isa kaleessa jiraatan irraa kanarraatiin wal qabsiisanii gorsu, abboomu, qajeelchu, akkasumas komatu. Barreessaanis muuxannoo fi hubannoo isaa barreeffamaan dhiyeessa. Bakka inni dhaabbatee dhaabbachuun dubbistoonni akka ilaalan taasisa. Kanaafuu jaarsas ta'e barreessaan waan hubatan irraa nuuf qoodu. Dhaloonni haaraan ammoo muuxannoo isaanii kanaa lanfachaa bitaaf mirga ilaaluun maqaa itti baasa. Mormaa, deeggaraa, ka'umsa taasifachuun beekumsa cunqaa horata. Beekumsi humna hiixatee qabu, isa fiigee qaqqabuudha. Kun ammoo dhala namaa hundaaf oolee shiboo bishaanii fi ibidda baatu wal simsiisuun ifa isaa kan uumamaatiin morkatu tolchee dukkana mo'e. Allaattii samiirraa bu'uureeffachuun xiyyaara tolchee balali'ee battalatti halaala ga'uu danda'e. Akkaataa sammuun dhala namaa itti hojjetu qo'achuun kompiitara kan hojii isaa saffisiisuuf argate. Kanaanis dhamaatee yookiin dadhabbii humnaa fi sammuu xiqqeessi. Daangaa doofummaan jaares cabsee darbe. Gabaabaamatti kaalee heddumminni beekumsaa tajaajila, maddaa fi gosa isaatiin ta'uu danda'a. Tajaajila isaatiin dhala namaa yeroodhaa yerootti achi as dhufa isaa hubachiisaa jireenya guyyaa guyyaa mo'achuun bayyaannataa akka adeemu taasise. Maddi isaas rakkina, qareeyyii, muuxannoof waan kana fakkaatan irraa akka ta'e hubate. Beekumsi dhimma tokkoof oolu isa biraarraa adda akka ta'es addaan baafachaa har'a ga'e. Haa ta'u malee wal malee akka hin tolles hubate. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show qophiin ani guyyaa har'aaf maalummaa beekumsaa akkasumas maddi beekumsaa maalii jedhu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangammaa ture. Qophicha qopheessuun kan isiniif qoode Darajee Firrisaan ture. Mata duree haaraaf qophii kan biraan hanga walitti deebinutti kanarraa xumurreerra. Horaa bulaa deebanaa.